Jetto obboleettiin keenya tokko gara keessatti na barreessitee turte. Kuwait si oofa jedhee gaafa Kuwait waa'ee Kuwait haasa'amu akka waan Kuwait hin banamne fiizaa si hojjedha rakkoon qabu naan jedhaa ture. Gaafa Kuwait banamtee yeroo dura viidiyoo jedhe dura irratti taraa minamina qabsiifama naamna jedhee ture. Viidiyoo kanarratti gaafa Kuwait ani hindeema jedhe inni gaafas harka ishee jala fudhatee bararriin eegalee jennaan deemuun Kuwait dhaabbatee jennaan asirratti yaadni isin naa dhiyeessite maal isinitti fakkaate ilmi namaa kuni dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee nama gaaf dura abdachiisee ka'ee gaafa wanti kun hojiin eegala irratti harka jala fudhate jechuudha. Kanaaf viidiyochi kun maal ilaallata hamma nama hin amanin nama amanuu baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa kanatti ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha allee naga hojja alhamdulillah galata rabbii asumaan chaanaalii keenyallee subscribe gochuu hin dagatina yaada keessanis gara keessan akkasuma koomentii irratti illee yaada kennadhaa isiniin jechuu barbaada wanti amma obboleettii keessan kana muudate yookiin immoo namoota birallee muudachuu danda'a. Isiniif immoo barumsa ta'a. Maaliif tokko hiriyaa abdataa nama jaalatis abdataa nama hiriyoo mallee akkanuma rabboomuma wal qabateellee abdataa jechuudha. Si abdachiisee ka'e immoo abdii si murachiisa. Si abdachiisee ka'e abdii si murachiisa. Gaafa kana ati waa harkaan qabdu. Abdii nama sanii bakka yaanni kee gara biyya anbaa kanatti imaluuf bakka hawwii guddaa qabda. Hawwii keessan si harka fashaleessuuf yaada. Namoonni tokko akkasitti yaada. Garuu atiin namoonni akkasii wantoonni akkasii si mudatan kaayoo keessan galmaan gaachuuf yookiin deemsa san waanuma tokko jechuudha kuffisuu hin qabdu. Immoo namni duuba ofiitii maatii qabu obboleessa gaarii qabu obboleettii gaarii qabu jira akkasuma abbaa haadha ofillee namni wanta kanas abdatu garuu immoo irra guddinni wantoonni namatti dhiyaatanii harka si qaban foon kee qofa akka ta'e beeki namni alagaan alaguma jedhaa mitiire mucaa kana kan mudate maatii isii keessaa odoon ta'een hiriyaa yeroo dheeraa yeroo isin biyya namaa jirtu waliin turanidha. Gaafa biyya namaa jirtu irra guddinni kenna gaafa biyya ormaa kana jiru namoota baay'ee hiriyoota godhanna. Gara shamarranii ta'ee gara dhiiras ta'ee hedduun keenya jechuudha hiriyaa baay'ee horanna. Gaafan biyya ormaa jirtuuf gaafa biyya keessa jirtu gara garummaa qaba. Gaafa biyyaan baa jirtu san maaliif namni sunnatti dhiyaate innis biyya ormaa keessa haa jiraatu garuu iddoo siif qaba. Si kabaja si wajji yeroo haasa'uu yeroo qaba waliin haasoftan yaada keessa wal jijjiirtan jechuudha. Gaafa biyya namaatti galtu immoo biyya keetitti galtu immoo dhiifama gaafa biyya keetitti galtu qabeenya gahaa horatteen galtu keessattuu dubartoonni qabeenya gahaa horatteen galtu sababni isaallee maaliif qarqaarsa maatii irraa hanga eessaatitti kan qarqaaran irraa rakkina irraa jechuudha biyya keessatti. Ana kulli haal isiniif akkamitti barumsa ta'uu kan jennu ta'e keessattuu ijoolleen amma deeman lafaa dhufan warroonni amma gara biyya ambaasitti deeman kuni hamma ijoollee duraaniin miidhaman namni mootu hammam faayidaa akkasii qabuuf gizee miidhallee miidhaanni sii qabu nama ati si abdachiisee si kutachiise kuni nama ati keessa kee bakka hin jiraamti ati obboleeyyan qabaatte fama obboleeyyan keetitti garaan himattu abadan. Inni ati garaatti himattu eenyuun isa alagaadha. Isa alagaadha. Kana hunduun beena jechuudha. Amma taakiyyaan irra guddinookiin atis akkasuma fira keetitti garaan himattu. Alagaatti garaa himatta. Kan dhiirallee bar firatti garaan himatu. Hin haasaa warri dhiirallee dubartillee ni haasaan. Namni yaada gaafa akkamii haasaa yookaan jettan ta'e gaafa cinqamu. Gaafa sammuun isaa cinqamtu. Gaafa nama wallalu nama sanitti yoo haadha isaa yookiin abbaa isaa namni tokko irra guddinni yookiin abbaatti kan dhiyaannetu jira yookiin haadhatti garaa kan garuu irra guddinni haadhatti garaa himatu
abbaa irra jechuudha. Maaliif haati gara laafettiidha waan taateef waan akkasiiti gara himata. Nama kana immoo dhabdatta sirriitti abdatta. Anamma dhalaa irra dhala akka kootti dhalaa irra dhiira irra dhabdadha. Dhalaan nu odoo taanu ka galmaan nama geetus jirti, ka hiriyaa taatee immoo karatti sigattu jirti jechuudha. Dhalaan tokko tokko hin jirani. Garuu irra guddina fira keetirra yeroo tokko tokko gaafa laaltu namoonni atitti dhiyaattu nama alaattu si kaasuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo namuma ati abdatte heetu santu si miidhuu danda'a. Gara lachittuu yoo miidhaa qabas faayidaa sin qaba. Obboleettii keenya kun deebiin isii wanni isiin dubbattee fi isiin tarii hafuu carraan isii rabbiin isii hoo godhe bakka yaadde san ga'uu ni dandeessi. Dhugaan isin jedha. Maaliif rabbiin wanta ganama sii katabe san sii katabe yeroo eeggata malee hin hafu. Namni kun akka isin jettutti nama yaada qabu, nama bakka jechuun isin mallaqa kana hambifatu qofa odoo hin taane hojjettee hin jiraamete hojjettee maatiin isii harka qalleeyyiidha. Nama kanatti isin nama biyya ambaa ture garuu gaafa biyya ambaa turtee biyyattis galtu yoo qabeenya gahaan horatin yoo maatiin isii sunis waan qabaatin yoo isillee waa gudunfattee hin qabaatin miidhaatu dhufa. Ergasii deemtee biyyuma namaa deemtee akkuma dura dalagdesen dalagee kafalaaf jettee yaadatti isin ka yaada isii keessa santu jira. Namichi kalakka Kuwaitiin banamtu hojjetaa turre waa'ee viidiyoo Kuwait irratti yoo yaadatan ta'e achirratti abdachiisaa ture. Inni nama biyya san keessa jiraatu sinaa galu. Inni nama mataa isaatiin Kuwait keessa jiraatu. Kuwait yeroo tokko yeroo dura banamuu heddii jedhanii odeessaa turan. Inni adaa ammas Kuwaitiin banamtu afaaniin qofa gaafa jedhu isii abdachiise. Guyyaa waan hundi guyyaa eeggata jennee mitire akkasuma Kuwait illee guyyaa eeggattee dhuftee banamte. Gaafas isii yaalaa bilbilan kaasuu meesejii isiin deebiftuu fi ergituu fi deebisuu fi laale shoot goodanatti ergite jechuudha mucaan. Screenshot goodanatti ergiti. Garuu namni abdatan kuni abdii si kutachiisuu danda'a garuu ati abdiin kutatin tarii isa caaluu dandeetta. Namni hanga akka yaada isaatti namoonni tokko tokko ilaalchan isiin qaban akka itti si caaltu akka ati si darbituun fedhu. Rabbiin immoo waan xiqqishurraa si guddisuu danda'a. Namoonni ilaalcha akkasii walii shamarran illee dhalaaleen takka maal jedhanii yoonumaayyuu yookiin isinitti fakkaata yoo fakkeenyaaf namni tokko hiriyaan hin jirti. Hiriyaan akkasuma ni jirti jennee si abdachiiftee isiin illee haa yeroo biraasii erga haa yeroo biraasii gargaara ilaalcha akkasii kamtu jira. Namoota akkasii hin abdatiin. Nama jechuun nama yeroo ati amma sakandii kana yoo rakkatte maashilingiin taane gadaanti jechuun inni tana qaba jedhee namni sun sii kenna. Nama yeroo kamuu galata hin daganne jechuun nama akkasiiti jechuudha. Ati akka nama hiyyummaa keessa yookiin immoo rakkinnan keessa hin baanetti namni sun haay gaafa biraasii erga guyyaa biraasii erga akkasii qabu. Namni akkasii qabu suni na qarqaara jetteellee hin abdatin. Abdillee irraan kaa'in. Isaan caalaa maatii kee waan qabne isaan abdachuutu si caala. Inni siin jedha malee si qarqaaruun barbaadu. Gaafsi qarqaaruu barbaade gaafii tokkoon barbaachisu. Sinaa galu gaafii tokkoon barbaachisu. Viidiyoon kiyya asumarratti dhaabata. Maaliif hojjettanii ijoolleedhaaf barumsa ta'a. Waan kana irratti hojjedhu yaada akkasiinaan jettee turte. Obboleettiin keenyallee deebiin keellee si deebi'ee jedhee yaada koomentii jalatti immoo wantoota barbaadan yaada keessan ibsachuu dandeettanii namoonni keessan na dubbisuu barbaadan akkasuma lakkoofsi keessirra jira. Hello jechuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasuma sagalee telegiraama waastaapii fi immoo hin ulfaata. Maaliif yoo jettanii imuun namatti bilbiluun namni yeroo hunda namatti haasa'uun xiqqishu hin ulfaata waan ta'eef asumarratti dhaabaa viidiyootti aanuun hamma walitti deebintu.